mijatu sigale akkana mijatu ayye niragefadhu amma mubarak wabina ta'e sabboonaa walitti waasi sifindaati niragefadhu koy amma kana goonu mubarak tokkoffaa sabboonaan irraa gabbuusi tokko je kalammafaadha mubarak wixillee simbaaftu asifajjee ullee simbaaftu muudillee simbaaftu jaalibsaa miti daa'imni ji'a sagalii yoo akkasirraa qabaate mubarak musammaa bakka barbaadamte dhaabbattee waan si gaafatan deebisuudhaaf mirga qabda dirqama qabdallee dhaggeeffadhu kanaaf akkuma reefu waada seentee mana Aleeksinu wala jettee anallee jibbitee mana keetillee nu funaan jette san jaalibsaa mana Aleeksinu deema ani mana Aleeksirraa ni nafa Aleeksi jaarsatee siif ibsaa gidduutti haa dubbatu sababa keetiitiif sababa ibsaatti dubbiin akka dhalatu hin barbaannu geemni keetis akka maal ta'u hin barbaannu amma mana Aleeksi haa banu asirraa gabbuu hidhaqii fixi geema keetii guyyaa shanii hafe deebiikoo Nabbal koy mubarak buleessaatti kadhadhe akka buleessaatti kadhadhe wabinaa ta'e jedhee yoon dhaqee jaalibsaa wajjin malee dhaggeeffadhu jaalibsaa wajjin yoon manguddummaa taa'e malee yoo geemiin koo hin hafate aafu geemii kootti murteessa. Ayye mubarak oguta kasira dhaggeeffadhu hawaasii akka buleessaatti naan gattu mubarak si dura jaalibsaatu na dhufee mubaraktu akkana na godhe jee si himate. Dhaggeeffadhu. Keessaan naa dhuftee akka wal beellu sanaa dhuftee mubarak haloo. Koy laal amma haqa jibban abbaan jibbanii miti jaalibsaatu si dura na dhufee mubarak obboleessa keenya khayriyaa keenyaatu gantummaa akkanaa narra dalage jee si himate wallaahi harkan kun naan bariin wallaahi laazim jaalibsaan edda saatii kana dhufee natti ammoo kamitti bara kana koy na dhaggeeffadhu yoo garaansii kennee garaa jabaatte mubarak dhaggeeffadhu oguta kana dhaggeeffadhu anuu kana sin seene niin gaabbe mubarak jaalibsaan keessaan dhufeeti mubarak tura koo kana narraan gahe akkamiin tahanaan jee aboo akkas taatu gaa waliin dubbannaa ni laalla isin jeen eeguta walaa jira wanda waliin affilis ana mootii mubarak mutii godhimee kutak dagaana cuf okay dhaggeeffadhu achirraa jaalibsaan guyyaa kana waan san gara miidiyaa bee dubbate osoo keessaan sin gaafatin dubbatee hoo wanni badeen jiru ibsaan sin arrabsine sin tuugne akkana na godhe qofa jee akka san ammoo mana cufee galgala wala garragee addaan baane galgalli sun ammaan tana mubee wanni kun daqiiqa 30 saata kan jaaltu geemni kee guyyaa shanii hafe waan kana Aleeksi si kanneetiin jira yoo dandeesse fixi yoo dadhabde immoo waan dhufu hin beeku. Oime mubarak Aleeksi sabboonaan dubbatu Aleeksi sabboonaan isa dubbatu Aleeksi sabboonaan dubbatin sabboonaan Hamud maya wala tadi jadi muti seni dai. Woi. Maro labu mal. Sabboonaan kutak muti kamu Aleeksi kan. Abo muti kabadu di mubarak waga pada tidak ada gefat. Gua ada gefat juga dia gabu dia tu. Aleeksi tu difte waya atin jede please Mana laba tuan. Mubarak ada gefat. Aleeksi dubbi share kan ban bisin. Aleeksi now wata ko ban diga pada mubarak ati amma wasi si bi dabbali yadde wasi tana wan balleesi darra namni wasi nama amma ta way balleesi de waa balleesse son taane dhimmi kun gare dhaggeeffadhu nani manne naa rabsaa ture namni kun geemii mubarak hin naqinaa jedhee labsaa ture dhageesse geemii mubarak sabboonaa waa gaafadha boy mubarak ogutak sabboonaa ati mubarak qaban balleessin ni beeyda Dabbal wayin sittima maali Gaafi ani fudu di muti seni dabbal gaafi de sabboonaa akka mubarak waan balleessin itti amantaati no isaan gaafa de dabu met mubarak gaafi de deebis no akka waan balleessin fi beekte moo akka muti seni watis muti gabat nabbal dhaggeeffadha wanna waasisuu hammadhee fi anamma geeman qaba dhageessanii guyyaa lama naaftu takkaan jiru nama najjeebne maallaqni immoo maallaqa yoo inni maallaqa koo jedhe sabboona dabbal walitti buusaa kennaa fi yoo ragaa argitanii ragaa si quusu argitanii dhageessanii achumatti ragaa qabatamaa akkaawuntii koorratti ni maallaqa akkaawuntii nama biraatti ta'u dhaxxanii dhaabbadhu falas beellama fuudheerraa wabiinuu hammate geema isaatiin booda dubbanna jechuun rakkoo qabaa wabiisuu waamachuun namni adda qaabatu. Okay. Dabbal. Amma maanguddummaan jaarsummaan nama walitti araarsuun fedhiidhaan si galeera. Namni tokko namoota wal lole lama gaafa walitti fidduu guyyaa qabadhaa jaarsa lakkaadhaa jedha. Jaarsi gaafa nama araarsu. Namoonni sun guyyaa akkamiitti isinii mijata? Guyyaa akkanaarra nuu godha. Eessatti? Bakka akkanaatti.
jaarsa waan maddaa gama lamaaniinuu ana baluu waan madda baluu waan madde. Fedhii kanaan alatti dhiibbaadhaan irratti goonaan ammatti himne. Lakkii ani geeman qaba waan ta'eedhaaf qophii geemaan qaba erga jedhe. Dirqamaan yoo amma fuutee deemnee mana koo bannee yookaan mana nama tokkoo bannee geessines atakaaroo biraatu mamee gargarbaa malee dubbiin furmaatan argatu. Waan fedheef qaba waan filateef qaba erga ta'e dirqaman goonuuti